بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما هركفوني هردفتو تشانالي تيست إسلام بغنغان افتنجتشا فيديو كان كيستي متدوريوان بؤورا تان إرائي قلا برمسا كينيا كناف كتابني أكا ريفرانس يوكين رغال اتفايدمنو كتابة أفان عربا مدينة يوكينمو مدينة عربيك بوكس كان دكتور عبد الرحيم بري فميدا. Kitaabni kun namoota seerluga afaan arabaa yeroo jalqabaaf barachuudhaaf barbaadaniif kitaaba gaariidha. Kitaabni kunis online irratti haala salphaadhaan argachuu dandeessu. Kallattiidhaan yeroo eegallu inni jalqabaa qubeedha. Qubeen afaan arabaa lakkoofsaan 29 ta'u irra hedduun keenya 28 jennee beeknus hamzaan dabalatee 29. Hundi isaaniitu dubbifamaadha. Alif irraa kan hafe Alif dubbifamaas miti sagalee dubbachiiftus hin qabu. Fakkeenyaaf aayoo jennee alif jechuu osoo hin taane hamzaa jechuu keenya. Hamzaan alif gubbaadhaan yeroo barreessitu aa ta'aa jechuudha. Asitti alif hamzaadhaaf kursii yookiin barcuma. Hamzaan akkaataa galumsa isaatiin kursii yookiin barcuma garaagaraa qabaachuu danda'a. Waa gubbaatti barraa'ee dhufuu danda'a. Yaa gubbaatti barraa'ee dhufuu danda'a. Akkasumas immoo kophaa isaa dhufuu danda'a. Kanaafuu hamzaan akkaataa barreeffama garaagaraatti yookiin immoo barreeffama garaagaraa keessatti kursii yookiin barcuma garaagaraa qabaachuudha. Inni itti aanu dubbachiiftuudha. Akkuma afaan Oromoo dubbachiiftuu mataa isaa ta'e lakkoofsaan 5 ta'e qabu. Afaan Arabaa dubbachiiftuu lakkoofsaan 3 ta'an qaba. Dubbachiiftuun afaan Arabaatiin harakaat jedhama. Isaan kunniinis fathaa, kasraa fi dammaadha. Fathaan sagalee A jedhu mul'isa. Kasraan immoo sagalee I jedhu bakka bu'a. Dammaan immoo sagalee U jechuudha. Asirratti qubeen daal, daa, dii, duu. Fathaan daa, kasraan dii, akkasumas immoo dummaan duu mul'isa jechuudha. Sagaleewwan kunniin sagalee gabaabaa yookiin immoo sagalee dubbachiiftuu gabaabaadha. Sagalee dheeressuudhaaf immoo fakkeenyaaf sagalee gabaabaa baa, buu, bii yoo fudhanne isa baa jedhu gara baatti ol guddisuudhaaf yookiin immoo dheeressuudhaaf alif itti aansinee barreessina. Buu kan jedhu immoo gara buutti ol guddisuudhaaf yookiin dheeressuudhaaf waa'u itti aansinee barreessina. Bii kan jedhu immoo bii gochuudhaaf yaa itti aansinee barreessina. Kanaafuu baa, buu, bii ta'a. Akkuma asitti argitan alif faayidaan isaa inni biraa sagalee dheeressuudha. Isa baa ta'e baa gochuudha. Inni biraa sukuun. Sukuun jechuun sagaleen dubbachiiftuu hin jiru jechuudha. Innis mallattoo geengoo xiqqoodhaan bakka bu'a. Fakkeenyaaf tubta yoo kan jennu taate baa gubbaatti geengoon xiqqoon sun dubbifamaan baa sagalee dubbachiiftuu hin qabu yookiin sagalee hin qabuudha. Dirqama barreeffama keessatti geengoon sun dirqama jirti jechuu miti. Sagalee dheeressuu irratti baa, buu, bii keessatti alif gubbaas, waa'u gubbaas, yaa gubbaas sukuun ni jira dirqama barraa'uu baatus. Wanti hanga ammaatti ilaalle kunniin waanuma salphaa hundi keenyaa beeknu. Haa ta'u malee faayidaan isaan seerluga afaan Arabaa keessatti qaban ol'aanaadha. Faayidaa akkamii qaban kan jedhu gara fuulduraatti kan itti dhufnu ta'a. Inni biraa tanwiin. Tanwiin jechuun dhuma jechaa irratti fathaa, kasraa fi dhammaa lama yoo kan jiraate jechuu. Jechi tokko dhuma isaa irratti dhammaa lama yoo kan qabaatu taate tanwiin al-dhammaa jedhama. Fakkeenyaaf miftaahun, bintun, kalbun jechoonni akkanaa kunniin tanwiin al-dhammaadha. Tanwiin al-fathaan immoo dhumni jechaa dubbachiiftuu fathaa lama yoo kan dhumu taate tanwiin al-fathaa jedhama. Fakkeenyaaf miftaahan, bintan, sayyaaratan
jechoonni akkanaa kunniin tanwiin alfathaa jedhamu. Tanwiin al-kasraan immoo dhumni jechaa tokko kasra lama lama yoo kan qabaatu taate jechuudha. Fakkeenyaaf beeytiin, qalamiin, shajaratiin jechoonni akkanaa kunniin tanwiin al-kasraa jedhamu. Walumaa galatti tanwiin jechuun jechi tokko dhuma isaa irratti bifa duun jedhu qabaa jechuudha. Inni biraa garee jechootaa yookiin immoo parties of speech kan jennuun afaan Oromoos ta'ee afaan Ingiliffaa garee jechootaa lakkoofsaan wal fakkaataa ta'an qabu. Isaanis noun maqaa, pronoun bamaqaa yookiin maqdaala, verb xumura, adjectiviin immoo ibsa maqaa, adverb ibsa xumuraa, preposition firoomsa yookiin durduubee kan jennuun, conjunction wal qabsiiftuu fi interjection raajeffannoodha. Gama afaan Arabaatti yoo dhufnu afaan Arabaa garee jechootaa lakkoofsaan 3 ta'an qaba. Isaanis ism, fi'ilii fi harfii jedhamu. Yoo ilaallu lakkoofsaan 3 haa fakkaatu malee afaan Arabaas garee jechootaa lakkoofsaan 8 ta'an qaba jechuun ni danda'ama. Sababni isaas isaan sadeen kunniin garee jechootaa kan biraa of jalatti hammatanii qaban waan ta'eef. Fakkeenyaaf harfii jala harfu jarrii fi harfu axfiin kan jedhamtu jira. Prepositionii fi yookiin immoo wal qabsiiftuu kan jennuun jechuudha. Fi'iliin immoo akkuma afaan Oromoo fi afaan Ingiliffaa xumura jechuudha. Ism yookiin immoo maqaan immoo garee jechootaa kanneen of jalaa qaba. Isaanis dhamiir, naat, zarfii fi ismul fi'il kan jennu of jalaa qaba. Kanaafuu yoo walitti edaanu lakkoofsaan 8 dhufaa jechuudha. Ammaaf boqonnaa kana keessatti kan irratti xiyyeeffannu maqaa yookiin ismu kan jennuun ta'a. Ismuun maqaa annakiratu wal maarifatu jennee bakka lamatti qooduu dandeenya. Definite yookiin immoo indefinite nouns kan jennuun jechuudha. Afaan Ingiliffaa keessatti maqaan tokko definite yookiin immoo indefinite ta'uu isaa kan agarsiisan artikeelota garaagaraa 3tu jira. Isaanis a, an fi the kan jennuun jechuudha. Fakkeenyaaf a book yoo jenne kitaabni sun hin ibsamne yookiin indefinite ta'uu isaa agarsiisa. The book yoo jenne immoo maqaan sun definite ta'uu agarsiisa jechuudha. Akka afaan Ingiliffaa kana afaan Arabaa keessaa artikeelonni kunneen hin jiran. Haa ta'u malee maqaan tokko nakiraa yookiin immoo maarifaa ta'uu isaa agarsiisuudhaaf mala mataa isaa qaba jechuudha. Annakiratu yookiin immoo indefinite kan jennuun afaan Arabaa keessatti maqaan tokko qubeen dhumaa tanwiin yoo kan qabaatu taate maqaan sun nakiraa jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf kitaaban, kitaabin, kitaabun yoo kan jennu taate dhuma qubee irratti ban, bin, bun kan jedhutu jira jechuudha. Tanwiin qabaachuudha. Kanaafuu maqaan kun nakiraadha jechuudha yookiin immoo indefinite nouns kan jennuun. Kanaafuu tanwiin kan agarsiisu maqaa keessatti nakiraa ta'uu isaati jechuudha. Al-maarifatu maqaan sun immoo definite ta'uu isaa immoo kan ittiin agarsiifnu maqaan tokko maxxantuu al jettu yoo kan jalqabu taate maqaan sun al-maarifatu jechuudha yookiin immoo definite nouns kan jennuun jechuudha. Al-kitaabu, al-kitaabii yoo kan jennu taate maxxantuu al jedhuun jalqaba waan ta'eef maqaan sun definite nouns yookiin immoo maarifatuun kan jennuun ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf qalamuun yoo jenne al-qalamu. Qalamuun yoo jenne nakiraadha. Al-qalamu yoo jenne immoo maqaan sun maarifaa ta'a jechuudha. Garaagarummaan isaa dhuma jechaa irratti tanwiin yoo jiraate nakiratuun yookiin immoo indefinite nouns kan jennuun ta'a. Maxxantuu al jedhu yoo eegale maqaan sun maarifaa ta'a jechuudha yookiin immoo definite nouns kan jennuun jechuudha. Kanarratti wanti hubachuun barbaachisu maqaan tokko yeroo tokkotti nakiraa fi maarifaa ta'uu waan hin dandeenyeef maqaan tokko al tokkotti tanwiin fi al qabaachuu hin danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf al-kitaabuun jechuu hin dandeenyu. Sababni isaas al fi tanwiin waliin deemuu waan hin dandeenyeef.
Inni biraa maqaan tokko dhumti isaa tanwiin yoo kan qabaatu ta'e nakiraa jedhama jennus maqaa nama dhuunfaa yookiin immoo proper nouns keessatti tanwiin jiraatus jiraatuu baatus maqaan sun maarifaadha jechuudha yookiin immoo definite nouns kan jennuun ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf Muhammadun, Khaalidun yoo kan jennu taate dhuma irratti duun kan jedhu qaba. Aliyyuun yoo kan jennu ta'e maqaa nama dhuunfaa waan ta'eef dhuma jechaa irratti tanwiin jiraatus maqaan sun maarifaa ta'a jechuudha. Inni kun akka exceptionalitti hubatamuu qaba. Inni dhumaa xumura maqaa yookiin case ending kan jennuun ta'a. Xumurri maqaa afaan Arabaa keessatti maal akka ta'e ibsuudhaan duratti mee waan guyyaa guyyaadhaan jechaa oollurraa akka fakkeenyatti fudhannee haa ilaallu. Inni jalqabaa Muhammadun Rasuulullah. Muhammad ergamaa Allahati. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuuluhu. Muhammad gabrichaa fi ergamaa isaa ta'uu ragaan baha. Allahumma salli ala Muhammadin. Yaa Rabbi Muhammad irratti rahmata buusi. Yoo kan jennu ta'e afaan Oromoo irratti jecha Muhammad jedhu irratti garaagarummaa wahiitu hin mul'atu. Garuu hima kana keessatti yoo kan ilaallu taate inni jalqabaa Muhammadun kan jedhu dun kan jedhuun xumura. Inni lammaffaa Muhammadan kan jedhu dan kan jedhuun xumura. Inni sadaffaa Muhammadin kan jedhu din kan jedhuun xumura. Kanaafuu hima sadeen kana keessatti xumura garaagaraa sadii arginee jirra jechuudha. Dun, dan, din kan jedhu. Walumaa galatti maqaan hima tokko keessatti gahee inni qabu yookiin hojii inni qabu agarsiisuudhaaf xumura garaagaraa qaba jechuudha. Xumuroonni kun maqaa garaagaraa qabu. Isaanis marfuu, mansuubii fi majruur jedhamu. Mallattoolee dubbachiiftuu dhuma jechaa irratti argamu irratti hundaa'uudhaan maqaan tokko xumura garaagaraa sadiin xumuruu danda'a. Isaanis dammaadhaan xumuruu danda'a. Fathaadhaan xumuruu danda'a. Kasraadhaan xumuruu danda'a jechuudha. Walumaa galatti qubeen xumura maqaa tokkoo hima tokko keessatti qabu yookiin immoo xumurri maqaa tokkoo dammaa yoo kan ta'u taate maqaan sun marfuu jedhama jechuudha. Akka fakkeenyatti Haamiduun, Xaalibuun, Mujtahiduun yoo kan jennu taate xumurri maqaawwan kanaa dammaadhaan xumurama. Kanaafuu hima kana keessatti maqaan marfuu jedhama jechuudha. Inni biraa hima tokko keessatti qubeen dhuma maqaa tokkoo fataadhaan xumure taanan maqaan sun mansuub jedhama. Akka fakkeenyatti fakkeenya kanaan olitti ilaalle keessaa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuuluhu kan jedhu keessatti Muhammadan kan jedhu kun xumurri isaa fataadhaan xumure waan ta'eef maqaan kun mansuub jedhamaa jechuudha. Inni dhumaa qubeen dhuma maqaa tokkoo kasraa yookaan ta'u taate hima tokko keessatti jechuudha. Maqaan sun majruur jedhama. Fakkeenyaaf haadhaa kitaabu Muhammadin. Ayyu shahriin haadhaa kan jedhu kana keessatti hima lamaan kana keessatti Muhammadin kan jedhuu fi shahriin kan jedhu keessatti xumurri isaanii din kan jedhuu fi shahriin kan jedhu keessatti xumurri isaan lameenituu kasraa waan ta'eef maqaan kun lameen majruur jedhamu jechuudha. Walumaa galatti maqaan tokko hima tokko keessatti marfuu jedhamuudhaaf xumurri isaa dammaa yoo kan ta'u taate dammaan sun dammaa lamas ta'u tanwiin qabaates qabaachuu baates dammaa tokko ta'es ta'uu baates walumaa galatti dammaa taanan maqaan sun marfuu jedhama jechuudha. Akkasumas hima tokko keessatti xumurri maqaa tokkoo fathaa yoo kan ta'u taate fataan sun fathataynis ta'uu danda'a. Tanwiin qabaatus qabaachuu dhiisus maqaan sun mansuub jedhama. Maqaan tokko
hima tokko keessatti kasraadhaan yoo kan raawwatu taate maqaan sun majruur jedhama jechuudha. Egaa daawwattoota keenya kanarraaf jennee asuma irratti raawwata. Viidiyoo taanu keessatti mata duree biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa. Horaa bulaa.